انت لا سورة سرتي قرتن تنا جلوبي جامتي جلوبي لا انا وانا كنا جامتي لمي فلسطينيتي مال تاتني بيتا كويتي مننا ما دلقو ترتين مننا ما دليدي مننا ورا كويتي تكوفو جتي اكملت اجيسانيتي غوباني غارة خيستي اركمتي اسي اجيساني غوباني اركمتي مال تاتي يچودا انتلتي دوني warra Kuwaiti tokkoof dalaguu turte kontoraataan dhayite akkuma beektan dhalaan Filipiinii yeroo guddaan isii kontoraataan dhayite amma gaafa kontoraataan dhayite warri sanii mucaa tokko qaban mucaa amata 18-19 ilmoo baalagee qaban allaa kulli haal mucaan kun jechuudha yeroo kanatti miicoo tana wajjii waa isaan jidduu dabranii turan ammaan tana wajjiinis haasanu waa dirqiidhaan gudeeduu hin beekusan amma miicoon garaan irratti arkame jan garaan gizee irratti arkame garaa gizee irratti garta akkana garaa hin qabaa jetteen garaa hin qabaa jennaanin ifirraa baasii jeen hin baasu jetteen ilmooti baasii ni baasta hin baasu jetteen amma haa'inni rifatee haati tiyyaa fi abbaan kiyyaa na dhagayaan najjeesanii akkami saraatanyatti akka namin dalayduutti gaddee bitas ja'anii najjeesan je'ee ammaan tana hayyee hottu bakka takkaa sigeessa jeeni fuudhee wajjin baana haayisiin sobaa deemte inni deema jechuudha fuudhee jechuu alatti gizee wal arkaan caakaa gaara keessa jechuudha caakaa keessa geesse ajjeesee eege ajjeese booda makiinaa irra baasee hin hafne gubee jechuu banziila irra rafee gubee biraa deeme mee gowwummaa isaa yoo awwaale home gubee biraa deeme guyyaa sadi booda reefa gubamee gaara keessa jiru namoonni jechuudha arkanii poolisa beeksisan Polisi gizee beeksisan akkuma beekamu maasillee biyyoota Arabatti jaan Khaliijii tana keessaafuu ijoolleen dhalaadhaa gizee mana keessaa dhaban akkanuma gizee gabbaatee dhaban ni baddi jala waan hedduu isaanis nama miidhanii miidhaa isaanii ni beekni waan jalaa badanii jecha akkuma ni baddee jaaniituma firaatti dhiisan meeshaan isiidhaa wanni hundi ni jira miicoo ni baddee jaaniituma firaatti dhiisan hin barbaanne uummanninis ammaan tana qorannoo eegalan warri isaaniitti jechuun miicootu guyyaa takka yoo waraaf hin dawwalle guyyaa takka ni dawwalti nama yeroo hedduu faamilii isiitiin wal dubbisu jechuudha warri isaaniitis wanni irraan dhufte wanni dalaala takka kambaanii irraan dhufanii jiraami dalagaa kana dawwalanii miicooteenya guyyaa meeqan garree jedhanii poolisoonnis qoratanii alaa kulli hal dhiini ilma namaa wahii dhawhata dhiini muslimaan dhawhatu keessaafu barbaadanii jechuudha irra gayan ammata gizee irra gayan warra san jechuu akka miicoo warra san dalaydu nama jeesin beeyne mallee akka miicoo warra san dalaydu akkana isaan kontoraataan fidatan gizee dhufanii gaafatan nuti dhamni akkana dhalaan ni baafate sanumaaf ni baafate jenneetuma khalaasa itti yaanne hin barbaanne jaaniin ni baddii dhalaan ni baddii tun dhalaan gizee finne yeroo hedduu bantisan baddisaniif hin barbaanne jaaniin amma hayya jani makiinaalee isaanii qoqqoratu eegala makiinaa mucaadhaa jechuudha goommaa isaa dhiigatti arkan dhiigni kun maali jaaniin akkanatti badhihoo tana manni gaara ijoollee saayibaa khiyyaati wajji deemnee hoolaa qalannee akkasi badhiinni irraa itti faca'ee jeen goommaa isaa dhiigesanii lafa dhiqullee laakiin goommaa keessa sesseenee jira dhiigni numa baasan dhiigni ilma namaa rabbiin numa baasa amma tana dhiigni kun gizee maraamara akka horii kan tahin ilma namaa tahuu beekan alaa kulli haal mucaan akka ajjeese irratti beekame jechuudha inni gaafatanii akkana ajjeese jeen boodarra gizee qabanii poolisiin qixaatni itti eegale maaltu itti murtaa'e amata 15 bichaatti murtaa'e silaan tala arabaa takka ajjeese silaa lammii arabaa takka ajjeese kanama isaanii ajjeese ni du'aani beeytan ni jeesan ammaan tana waan hanga sanuutti muramuufu alhamdulillah jechuudha saniifu yoo abbaan manaa isin barbaade himtaniillee laakiin namni isin dhiisun jiru rabbi isin haatiisu alaa kulli haal wallahi rabbi isin haatiisu wallahi dhalaa oromoodhaati dhaluma addunyaa tanirra jirtu tabiyye namaa jirtu mana arabaa keessa jirtu rabbi isin haatiisu bakka jirtanitti isinillee hanga dandeessanii dogoggora gama keessan irraa ifirraa eegaan isiniin jaa nagaan naaf jiraadhu viidiyoo kanarraa waan barte komantiira nuu kaa'e nagatti hojjettuu mana isaanii mucaan arabaa ulfeessee erga ulfeesseen booda immoo ulfa kana baasi jedheeni hin baasu jennaan fuudhee deemee micayyoo kana caakkaa keessatti ajjeesee ibiddaan gubee jechuudha. Hay gara jabeenya ilma namaa dhugaa waaqayyoo ilmi namaa kun bakkuma hundatti bineensa ta'e biyya alaattis biyya keessattis biyya arabaattis bakkuma hundatti bineensa ta'e jechuudha. Dhugaa osuma si wajjin nyaatu osuma serkaa nyaatu garagalees nyaata jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa
bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa wayyatu. Akkam jirtu obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba. Galata waaqayyo isin jecha egaa hordoftoota kiyya kaa warroonni mana kiyyaaf haaraa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa. Akkasuma wantoota garaagaraa kan asirratti darban immoo nu hordofaa isiniin jedha. Egaa obboleettii keenya tokko akkuma nuyiiti akkuma si'iiti lammii biyya biraati garuu lammii keenyaa miti. Mucayyoon kun kan hojjettu Kuwait keessa jetteerti obboleettiin keenya. Kuwait keessa osoo hojjechaa jirtu mucayyoon kun akka carraa ta'ee mucaa tokko qaba warri isheen bira hojjettu. Mucaa tokkicha qabassan immoo mucayyoo kana gudeedee jechuudha. Erga gudeedeen booda mucayyoo kana garaatti hafee guddate jechuudha. Achumaa mucaan kun baasii jedheen hin baasuu jetteen. Baasii jedheen hin baasuu jetteen. Mucaan kun waggaa 19 hin baasuu jetteen. Jennaan inni anni mootii hin baasuu jetteen. Jennaan achumaa mucaan kun yoo amma maatiin koo na dhagaa na ajjeesu sarraatanyaa dhaffee akkas taate akkas godhee naan jedhu jedheeti yookiin maallaan jedhu jedheeti mucayyoo kana tooftaatti malatee kottuu hin deemnaa jedheeni ra'atee fuudhee deemee mucayyoo kana bakka namni agarre caakkaa keessatti ajjeesee jechuudha. Mucayyoo kana makiinaa irra baasee waan adda addaatiin ishee lubbuu ishee dabarsee jechuudha. Erga lubbuu ishee dabarseen boodatti immoo mucayyoo kana hin gubelleedha. Ajjeesee ka'ee gube. Yaa rabbati nu baase dhugaa waaqayyoo ilmi namaa dhugaa rabbii daangaa darbeera dhugaa rabbii. Innaa hin ajjeesee mucayyoo kana erga ajjeeseen boodatti manatti immoo galee mucayyoo kana kaa hin badde jedhaniituma marri kun akkuma ijoolleen sarraatinyoonni baddu kanan baddeedhaan dhiisanii akkasuma kaa mucayyoo kana akkuma obboleettiin keenya jirte poolisiin irra gaheetii sababa makiinaa gommaa isaatiin qoratanii irra gahanii qabanii jiru. Mucaa kana waggaa kan itti farade mootummaan waggaa 13 jedhanii jiru. Agartanii dhugaa dubbachuuf osoo immoo lammii keenya ta'ee akkas ta'ee du'atu itti faradamaa jechuudha. As tiyyaa fi teetiin garaagaraa jechuudha suma laala. Yaa silaa lubbuun hundaatu lubbuudha. Lubbuun lubbumaan deebitee silaa akka yaadatitti yookiin akka biyyattiitti garuu lammii ofiiti waan ta'eef kana qofa irratti faradee kaadhise jechuudha. Kanaaf hunduma caalaa obboleewwan koo asirraa waa hin barattu jedheeti yaada. Egaa obboleetti keenyattis galatoomii kan nuuf fiddee waaqayyo immoo kan boqattee lubbuu ishee haa maaru. Maaliif saba keenyas ta'uu baatu ilma namaati jechuudha. Hundumtuu kan nu uume waaqayyoodha. Kanaaf obboleewwan koo asirraa barnoota fudhattu yaada. Barnoota isin fudhattanillee ilmi namaa hangam akka garaa jabaatu akkasuma immoo kan kiyyaa fi kan keetis akka garaagara ta'e lammii ofiitii fi lammii namaatis akka garaagara ta'e akka yaadamu beekamtii guddaa irraa argattu yaada. Akkasuma immoo obboleewwan koo keessattuu mana madaamii jirtan hundumti keessanuu waaqayyo isinaatis bakka jirtanitti adaraa keessan of eeggadhaa. Namoonni as keessatti biyyuma garaagaraa keessattuu biyyoota arabaa kana keessatti wantoota akkanaa kana sirraa raawwachuuf fiigan namoota baay'eetu jira. Kanaaf ittiin dhiyaatinaa dhugaa isin jedha. Abadan waan takka warra dhiiraa asii nama faana waa hin raawwatinaa ijoollee. Dhugaa rabbi yooma akkuma maleellee wanti isin godhu yoo jiraate kara biyya keessanii galaa malee biyya namaa keessatti waafu yookiin immoo dhiira tokkoof jettanii kana jettanii guyyaa takkaa jettanii guyyaa lamaaf jettanii lubbuu teessa hin dhabinaa isiniin jechuu barbaada. Asumaan dhaamsa kooti kun ijoollee baay'eetu waan akkanaa kana himachaa jira jechuudha. Kanaaf irraa of qusadhaa. Baqa yoo dhiirsitti ittimi yoo baqa yookiin madaamii ittimi yoo namticha illee ta'e madaamii ittimi jechuudha. Ijoollee baay'ee immoo kan madaamii illee wannoon jaarsi madaamii ulfeessa illee gate ijoollee baay'eedha jechuudha. Innaa kanaaf adaraa keessanii of eeggannoo godhaayii waaqayyoo isinaa eegu isiniin jechuu barbaada hordoftoota kiyya. Dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa. Ilmi namaatis akkatti garaa walitti jabaatu bakkuma hunda araba ta'ee kaan hin qabu dhugaa rabbii amma argeera. Araba hin jedhamu kaan hin jedhamu. Hunduu ilmi namaayyuu hundumtuyyuu garaa jabaataa jechuudha. Rabbi garaa jabaata hundisaatu garaa jabaata jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhaayii isiniin jedha qimamoochee kiyyaa waaqayyo sinaa eegu bakka jirtatti inni nu haa eegu inni nu haa tiksu malee dhugaa hin ulfaata. Wanni akkanaa kun jarri nama dhiyeessu lubbuu jechaan akkanatti nama galaafatu fedhuudha. Isaan biratti lubbuun akkuma shunkurtii natti fakkaata. Inni akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa warri mana kanaaf haaraa taatan immoo
Sabskiraaybii gochuudhaan nu jajjabeessaa. Yaadaa fi qeeqaa qabaattan immoo koomentiitti barreessuun dagatinaa. Isiniin jaaladhaa, isiniin kabajaa hordoftoota kiyya. Isiniin jedhaa akkasuma viidiyoo kana laayikii naa godhaatii namoota biraa akka gahee gorsa barnoota akka argatan isiniin jedhaa. Nagaataa fayyaa ta'aa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinee wal bohaarsutti viidiyoo kanaan turtii gaarii baay'ee.